waldhabbii yeroo dheeraaf naannoo shan wajjiin uumamaa ture miidhaa roga maraa keessummeessaa jirra jedhan jiraattonni Gursum. Yeroo biqeenyaan taate waa'ee daangaa kanarratti waa hudduu nu qabatee horiin keenya itti badi yeroo biqeenyaan taate hujii itti dhabne ilmaan keenya qaraatii itti dhaban makaraakiyaan fi federaalli yeroo biqeenyaan taate baandirumaani horiya malee har'aatan yeroo biqeenyaan taate yoggaadha isaan jarri ummanni keenya firraa jechaaf na jee meeshaa isaati irraa guura yoggaadha yeroo biqeenyaan taate har'aatan isaan irra jabaatan booda keessa irraa deebi'a waan akkas ta'eef nuti yeroo biqeenyaan taate harka jabaa nu geeffate federaalli fi makalaakiyaan shanaat yeroo biqeenyaan taate daangaa as cabsee har'aatan yeroo biqeenyaan taate lammeessa lijifoolis yeroo biqeenyaan taate kunoo akkasitti makiinaan dhufee kunoo amma asitti armaan dhufee armaan daanguma keenya keessa ba'ee daangaa isaa seena. Daangaa nuufi naannoo shaniin wal daangeessinu jechuudha jechuudha. Sababa kanaan lijifoolis milishaan naannoo shanii nu as weeraraa ture jechuudha. Sababa kanarra namni dhawamee illee ni jira ni dhawamaa kan jiru ni jira kaduu illee ni jira jechuudha. Kanarratti waan naan kasaaraan nurra dhufte ijoollee barnootaati. Ijoolleen mana barnootaa hanga kutaa takkarraa hanga kutaa 8 jira harma keessa. Kanatti harcaaniiti ilaa hanga kasaaranii barnoonni isaanii sun kan barachuu jiran adda citee arraas dhaban. Ammas bakkuma sun deebi'anii bakka sun eegalan. Ammas weeraree kunnuma ammas kana keessatti ammas addaan cita. Waa'ee karaa naannoo shaniitirraa oguu takkalleetu nageenyi dhabni numarratti deemaa jechuudha. Yeroo takka asitti milishaan naannoo shaniidha asumatti nu fuudhanii haadaan nu hidhaanidhanii dhagahalee nu geessanii achitti nu hidhaa turan jechuudha. Sunis rabbiin nurraa baasee ni dhufne eegas boodiyaas bara 2005 ani yeroo sun bulchaadhaan ture asitti waajjira akkumaan ture deemutti namni 8 asitti na dhufanii rasaasa na dhukaasanii miila kanallee caccabsanii miilli kiyya kun caccabaa jechuudha. Kanaafuu rakkoon gaa nuti nurra gahaa turte rakkoo baay'eedha. Wanni dubbannu takkalleen tan furmaata nuu qabdu hin agarree wanni takkatan ni rakkoon nurraa hiikamtu hin jirtu. Maalna dhibee fi seer dhablummaa naannoo shan keessatti garmalee babal'ateen olaantummaan seeraa cabuu irra darbee sarbamiinsi mirga namoomaa fi dimokiraasii guddaan adeemsifamaa jira kan jedhan jiraattonni Gursum. Itti dabaluunis humni kun hariiroo lammiilee biyyattii mara addaan muree tajaajila hawaasummaa garaagaraa addaan kutaa kan jiruu fi wajjin jireenya hawaasummatti gufuu guddaa ta'e kan jiru akkasumas biyyuma teenya keessatti naannoo shanii wajjin bitannee gurgurachuu firaa fi maatii keenya deemnee ilaaluu hin dandeenyu jedhaniiti jiru. Araddaa gulmiyyee boraalee bakka jaanirraa as baqannee dhufne. Waraana abdii illeetiin ganama subii nurratti baqatanii abbaa mana kiyyallee fooxa fi sheetan manarraa isaan keessa dhoqisinee dabarsine. Saniifuu rakkina kanaa kun nurra gahee nuti daangaa keenyarratti wasana keenyarratti nu dhufanii halkan dukkana nu saamanii lubbuu isaaniitiin baafatanii waraana jala baatii 4 magaalaa annannoo jedhamtu keessa taa'an. Erga achitti furmaanni isiniif dhufa eeggadhaa jedhanii eeggannee furmaata hoggodhamnu asitti as dabarre magaalaa Gursumtanatti. Magaalaa Gursumtana baatii 12 keessa jirra. Sanirraa kaasee ilaa ifanaatitti yoo Gursum kana dhufnee jaarsa keenyaaf sinqeef na jenne achitti jaartii ulmaati fi nuti kanas dhufellee aduutti nu baasanii gaaddisa keessatti hin deeminaa nuun jedhanii aduu keessa nu kaanii wanni nurraa aduudhaan dafka nurraa fixan yoo kara gaaddisaa seenan hin siqinaa ta'a qixaata keessan waan Gursum dhayitanii jaarsa keessan kan baqate laaltaniif nuun jedhanii akkasiin nu qixaatan haati teenya abbaan keenya yoo achi keessa kan duutaate dhaynee ilaaluu hin dandeenyu taziyaa san asuma fixanna malee akka itti du'an waan irra du'an dhaynee ilaaluu hin dandeenyu horii keenya fi ijoollee keenyallee achi dhaynee ilaalachuu hin dandeenyu. Isi yoo achi dhaynee nu dhiisan nu qixaatan nu ajjeessan lubbuu keenya sodaannee baqannee as keessa jirra baatii 12 idil. Ilmaan shaniin qaba. Shanirraa 2 harkaan qaba 3 jiran akkoo isaanii bira ilmaan keessa yoo dhukkubsatan laaluu hin danda'u yoo du'anillee dhaqee laaluu hin danda'u saniifuu rakkina kanaatiif baqannee as keessa jirra. Jiraata aanaa Boraaleeti dureen ammoo araddaa warra aleetiin teessoon tiyya
eega dhimmi kun nurra gaggeeffame booda baqannee aanaa gursum waan jirruufi ani maatii sadiin qaba akka mataa kiyyaatti ilmaan. Maatii sadeen irraa lamanarraa dhukkubanii kalee amma maatii sadeen sun eegaa mootummaan keenya Abiyyii fi Lammaan nu qabatan rakkoon hellatu ajjeechaan irratti hin gaggeeffamtu jeetiin kaleen ilaalajee akkaan galatti waraanni bombaasii makiinaadhaan irratti ajajame eda haati mana kiyyaa kophee tiyyaas dhoysitee mataa kiyya deerana darbitee jalbaabaan na uwwiftee hogga isaan na marsanii na qabuuf kaan akkasitti na awwaaltee hanga isaan na dhabanii dabran takkatti na awwaalte jechuudha. Kanaafuu hogga isaan narraa deeman boodaan hara bu'ee miilaan halkan edaa jambi deemaa bulbulee ganama kana aanaa gursum seenee jechuudha. Waldiddaa yeroo dheeraaf naannoo Shanfaana uumameenis lubbuu fi qabeenyi hedduun badee jira. Akkasumas hojiin gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa, seenaa fi afaanii miidhamee akka jiru himan jiraattonni Gursum kan OMN dubbise. Akka aanaa Gursumitti rakkoon jiru waa'ee daangaa kana laalchisee osoo daangaa kana ibsanii duratti OMN duraan laaluudhaaf dhorkamnee mataa lama yeroo itti goonu halkan itti kaayyannee guyyaa irraa baafnee akka nu harkanii nu qabneef nu dhorkamaa turte san akkanatti aanaa Gursum keessa dhuftee yaada keenya nurraa fuudhuudhaaf galatoomaan isinii jechuu barbaada. Kanatti aansee akka rakkina daangaatitti kan hin kaasu yoon ta'e sababa daangaatiin lubbuun nama 48tu lubbuu dhabe kamadaawee nama 50 takka qabeenyi barbadaawee qabeenya miliyoona 25 olitti shalagamuutu barbadaa'ee jira jechuudha. Akkasumatti mana barumsaa 11tu cufamee ijoolleen 10,000 taatu barumsa dhabdee akkasii jirti jechuudha. Abbaa warraa 5,000tu buqqa'ee maatii isaatiin kan adda bahee maatiin isaa bakka kophaa jirtu inni bakka addaa jiru jira ilaa ammatti jira jechuudha. Baraa 2005 irraa eegalee rakkinni kun deemaa jira jechuudha. Qabeenyi iddilni dhabame manni qaraatee ni cufame qeerroon obsanuu taateeti jimaan keenya bandoo ta'ee qabeenya keenya saamame waa takka irraa dhabne efana miskiinumma deebinee jirraa taniin qabu tana ji haa ta'u mana kun ijoolleen arma keessatti haakimamtullee manni kun cabeeti cabsanii waan daa'iman irma keenya nu jalaa saamuu qaban haa ta'u maasis nuti irma keessatti hojjetaa turre. Ammoo qabeenyi namaa iddilni dhume qeerroon isiidhaan lafaan fuudhee hammanaa abdii irraatti qabna tan qabnu tanaani. Mana barumsaa 11 ol barattoota 13 ol kan sani shalagamuutu barumsa dhabanii taa'aa jiran. Hanga ammatti amma zoonii Boraalee lafa jaamtu manni dhaqee jiraachuu hin danda'u. Maaliif manni dhaqee jiraachuu hin dandeenyaa jiraannu jennee yoo gaafanne dhimmi mootummaan keessa jirulleen hamma gabbee dubbachuu dadhabutti osoo dhaga'u kana man dhageenyee ta'utti jechuudha. Akka dhagalaatti nu ilaalaa jiranii uummata Boraalee san zooniin sun yoo fudhanne amma gara uummatoota baay'eetti lakkaa'amani gara uummata 10,000 ol ta'u manni. Haaskaan kun hanga ammaa manaakimaan qaban manaakimaa araddaa qoree irra jiru tokko hanga ammaa meeshaa isa keessaa fuudhanii warri kilili shanii liyyu poolisiin caccabsanii meeshaa siratanii buufatanis caccabsanii hiratanii jiran. Uummanni Oromoo kan dhukkubsatee fi bifa da'umsaatiin bilaash turaaf ta'aa jiran jechuudha hanga ammaatti. Rakkoo sanii furmaanni mootummaan kun godhee sin jiru qaamni dhimmi ilaalu kan dhufee ilaalee sin jiru jechuudha. Waa'ee daangaa ilaalchisee dhimma jajjabaatu irra deemu jira. Saamamaa jira hanga ammaa uummatichi saamamaa jira. Dargaggeessi saamamaa jira. Dargaggeessi gaddeemee warra isaatiin wal arguu hin danda'u. Rakkoon bal'aan kan hanga ammaa ibsamedha. Ibsu jiran. Referendamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adeemsifameenis injifatanii akka turan kan himan jiraattonni Gursum lolli kun gonkumaa lola gosaa akka hin ta'inii fi gosa jalatti daa'atanii jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru gufachiisuuf qaamni garaagaraa duubaan carraaqaa akka jiru dubbataniiti jiru. Ammoo referendamiin tokko kan duraan maxxanfame moromuu hin qabu. Biitti takka diigamte jechuudha referendamiin tokko daangaarraa daangaa moromeennan. Waan akkanaa kana jiru odoo hubannoo qabnuti kallattuma furmaata ittiin argannu ilaan gaarraa dhabnee jira. Lolli gosummaa tokko makiinaa rasaasa fe'ee nama jala deemuun hin qabu. Oromiyaan milishaasii dameen nageenyaa tan godinaan jirti tan aanaan jirti milishaan raddaadhaa gutti oo'e hidhannoo takka baasanii kananiif waajjira nageenyaa hidhannoo baasaa milishaa kanaa kannaa milishaan amantiin qabu dhiisa irrumaa dhiisan rasaasaa fi wanni gosti oguu akka taatu dhabne gaa akka biyyaatitti walii yaannee buusii buufannee wanti qofirraa jiru dhaabbannuun wanneen
oduma akkas jaanii hawaasa kana bakkatti dhiisanii waan caasaa ta'e nu keessa baasanii magaalaa guutumii galchan ilaalan nu booda sente shanaatun ilaalan bakka jaanii itti artiin dhufte hoggaas poolisiinii fi milishaan dhabee akka malee isaan fixe jechuudha. Ammas shanaat kun mishigiinsa waa'ee gosummaatiin hawaasuma keenya nu keessaa qabee jallaa garii 2 fi 3 nu keessaa achi baasee waa'ee gosummaati yee siyaasaa dhuunfatee nuun cafaqaa ture. Ammoo wanni sun waan mootummaan isaan quba qabu guddaa gadi fageenyatti nuti gallaal mootummaan yeroo duraanii san. Saamicha lafaa fi qabeenya akkasumas gufuuwwan hojiiwwan gama misoomaa siyaasaa fi hawaasummaatiin lammiiwwan biyyattii naannoo daangaa jiraatan mudachaa jiru itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Gursum OMN'if ibsaniiti jiru. Aanaa keenyaan wal qabatee riifarandamii gaggeeffameen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee riifarandamii gaggeeffameen addaan bahee addaan jiraachaa namuutu hojii misoomaa hojii nageenyaatiif hojiilee hawaasummaa bal'inaan hojjechaa ture. Haa ta'u immoo sababoota garaagaraatiin shira qaamota garaagaraatiin irraa kan ka'e rakkoon bal'aan hawaasa kana argaa ture jechuudha. Akka aanaa keenyatti haalli qabatamaan jiru achirraa ka'ee jechuudha. Yeroo ammaan tana maalirra jirra kajuuf akka waliigalatti aanaa keenya keessaa zooniin takka zoonii Booraalee jedhamu keessatti rakkoon hammaataan akka jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Rakkoon hammaataan jiru kunis maali? As keessatti immoo rakkoon bal'aan rakkoon hammaataan gaggeeffamaa ture jechuudha hawaasa keenyarraa. Achirraa kan ka'e hawaasni iddoo sanarraa buqqaafamaa ture jechuudha. Buqqaafamuu qofa osoo hin ta'in hanga ammatti ragaan nuti akka dhimma koominikeeshinitti ragaan addaan baafannee qabnu sababa daangaa kanaan hawaasni keenya kutaalee hawaasa gargaraarraa hanga ammatti waliigala wanni jira maali? Namni 49 ol lubbuu isaanii dhabanii jiran jechuudha sababa daangaa kanarraan kan ka'e. Kunis maali? Humnoota waraana naannoo 5 irraa duuba taa'amee uummata keenya irra bobbaasan irraa kan ka'e uummanni nagaa qabu kan nagaan bobbee carraaqatu osoo daangaan dabrin jechuudha. Daangaa osoo hin dabrin mana isaatti dhufamee ganda isaatti dhufamee lubbuu isaanii kan dhaban akka waliigalatti nama 49 irra gahamee jira jechuudha kan sababa kanaan lubbuu isaanii dhaban. Inni biraa sababuma kanaan wal qabatee gartee namni akka waliigalatti madaawe gara nama 46 irra gahee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in rakkoo hammaataan gahaa ture namoonni gartee hidhamanii dararamaa turamanii hidhaa keessa ilmi namaa ture hidhaa hammaataa keessa ture jechuudha. Kanaaf amma haala qabatamaa jiruun amma aanaa keenyatti nama 17 ol miseensa hojjetaa mootummaa kan achi gadi haa ture. Deemee ammaas hawaasa wal keessa carraaqachuudhaa deeme kana gahee qabu. Ati naannoo 4 uummata Oromooti Oromiyaa irraa gad dhuftee jedhanii haala akkasiitiin hidhaa ture qaamota garagaraatti iyyannaa meeqaan hogguu namni gartee rakkoo garagaraa keessa gahee garii kan hiikamee jira. Garii hanga ammaatti illee ammaas yoon ifis sakatta'amuu danda'uudha qabaase qaamni dhimmi ilaalu deemee naannoo san sakatta'uun dirqama ta'a jechuudha. Namni gartee iddoo sanitti ammallee hidhaa keessa jiraachuu isaanii odeeffannoo kutaalee hawaasa garagaraa irraa argachaa turreen akka koominikeeshinitti ragaa lafaa qabnu keessaa tokko jechuudha. Kana malee dhimmoonni gartee kennaa tajaajila hawaasaatiin wal qabatee akka aanaa keenyatti manni barnootaa 11 ol illaa hamma sa'a amma eegane gaafattan kanarraa jalqabee manni barnootaa 11 ol cufamee jira jechuudha. Cufaata. Lammiin achi keessa barachaa jiru barataa 4,500 ol barumsa dhaabee ta'aa jira jechuudha. Sababa kanaan wal qabate eessatti naannoo Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaati jechuudha. Aanaa keenya keessa araddaa 11 maali gara araddaa 6 keessatti mana barnoota 11 sababa kanaan cufaa ta'aa jechuudha. Kunis araddoonni kunis maqaa tuquu yoo barbaachisaa ta'e warra Guyyee, Holmiyyee, Nooliyyee ifi araddoota bakakkaa jedhaman irratti manni barnootaa kun cufaadha. Barataan 4,500 ol maatii isaa keessatti yeroo ammaa ta'aa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kunis maali? Waggaa 2 barataan kun barnoonni gargar dhaabbatee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in
akkasuma kennaaleen deeggaa kannaan gartee tajaajila hawaasaa gara qonnaatiinis akkasumatti hojjetaa misoomaa achirraa qabnu hundi hojiin qonnaatis tajaajillee kan namaan jiru jechuudha. Hojiin barnootaatis kan namaan jiru. Hojiin gara fayyaatis kan namaan jiru jechuudha. Kanaaf hawaasni gartee aanaa keenyaa uummanni kun gartee araddoonni zoonii kanaa maali aanaa keenya jala jiranii rifarandamii 97 gaggeeffame kanaan hawaasni addaan ba'ee nagaa fayyaan adda jiraachaa jira. Akka kominikeeshiniitti gugabbuunee ilaallu immoo maali uummanni gartee yaadne achirraa kannachaa jiru nuti naannoo afurii nuti uummata Oromooti. Uummata Oromooti amma deemee onnechaa jira maali hanga duunee qabrii jiraannutti illee nuti uummata Oromooti. Uummata Oromooti irraa cirnee isa dheeyna. Kanaaf uummanni yaadne kannachaa jiru kana fakkaataa jechuudha. Garuu immoo uummata kana jechaa jiru kana gochoota garagaraa irra qindeessuudhaan uummata gartee balaa garagaraatiif saaxiluudhaan uummanni gartee bu'uuraalee misooma garagaraati irraa kan fayyadamne ta'aa jira jechuudha. Kun qaama dhimmi ilaaluufis nutis ragaas qindeessinee qaama dhimmi ilaaluufis kannaa kan turre kana jechuu barbaade. Achuma keessatti keellaa fayyaa gara keellaa fayyaa 8 ol buufata fayyaa tokko cufamee jira jechuudha. Hanga sa'a amma eeganarra geenya kanatti illee cufamee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in qabeenyi hawaasarraa saamamaa ture jechuudha. Qabeenyi garagaraa saamamaa ture. Qabeenyi saamame kunis qabeenya beelladaa haa ta'u meeshaalee dhaabbilee mootummaa iddoo san jiran haa ta'u bal'inaan saamamaa ture jechuudha. Akka waliigalatti hogguunii fi qabeenya kana walitti daanee laallu qabeenyi sababa kanaan barbadaa'e gara miliyoona 16 ta'a jechuudha. Dabalataanis jiraattonni Gursum miidhaa yeroo garagaratti qabeenyaa fi lubbuu namaatirra gahaa jiru mootummaan lammiiwwan isaa naannoo daangaa jiraatan irraa dhaabuu qaba jedhaniiti jiru. Rakkina daangaa isaan mudateen jiraattonni aanaa Gursum Araddaa Udal namoonni hedduun manaa fi qabeenya isaaniitirraa buqqa'uu bira darbee ilmaan isaanii mana barnootaatti barachuu akka dadhabaniif namoonni hedduun akka wareegaman akkasumas akka madaawan dubbatu jiraattonni aanaa Gursum Araddaa Awdal gabaasoo MN qophaa'eef Udii Muusaa Gursum Awdal ganda Amboorraa.